Waraanni bilisummaa Oromoo wal'aansoo waraana mootummaa Itoophiyaa wajjin ji'a fulbaanaa hanga sadaasa bara 2023 gidduutti adeemsisaa tureen olaantummaa argachuu ibsa. Mootummaan immoo baatii dura karaa qondaalota waraanaa isaa dubbii dubbateen woboo dadhabsiisuu himee ture. Gufachuu marii araaraa marsaa lammaffaa booda gaafatamaan biiroo koominikeeshinii Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa waraana bilisummaa Oromoo dirqamaan mariitti deebisuuf tarkaanfii irratti fudhatamaa jira jechuun dubbatan. Qondaalonni waraanaa mootummaa Itoophiyaas yeroodhuma marii nageenyaa taasifamaa turetti woboo dadhabsiisne jechaa turan. Haa ta'u malee ajajaan olaanaan ABO woboo sochii waraana ji'oota 3 darban guutuu Oromiyaa keessatti adeemsifamaa ture irratti ibsa baaseen miidhaa loltoota mootummaarraan gahuu ibsee jira. Waraana qaamota lamaan gidduutti fulbaana 10 hanga 12 bara 2023 godina Shawaa Lixaa aanaa Dirree Hincinni Shawaa Kibba Lixaa aanaa Bachoo magaalaa Tulluu Boolloo aanaa Sadan Soddoo aanaa Iluu magaalaa Taajii aanaa Tolee magaalaa Abeebee fi Kibba Oromiyaa aanaa Miyoo keessatti lolli guddaan adeemsifamuu ibsee jira. Lola onkoloolessa 11 hanga 31 bara 2023 kutaalee Oromiyaa kanneen akka Shawaa Kaabaa aanaa Dharraa warra Jaarsoo magaalaa Tulluu Milkii aanaa Dagam Shawaa Lixaa aanaa Adaa Bargaa aanaa Jalduu magaalaa Shukutee Gujii Lixaa aanaa Galan aanaa Dugdaa Laga Qawwee Wallagga Lixaa aanaa Noolee Kaabbaa aanaa Gimbii keessatti adeemsifameen waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo argachuusaas ibsa keessatti eeree jira. Sadaasa 11 hanga sadaasa 29 bara 2023 lola Gujii Lixaa aanaa Dugda Dawaa Laga Qawwee aanaa Bulee Horaa Gujii aanaa Sabbaa Booruu Baalee aanaa Gobbaa aanaa Barbaree Arsii Lixaa aanaa Heeban Arsii aanaa Martii Sirkaa Heexos Bunnoo Baddallee aanaa Makoo aanaa Daaboo Haannaa Shawaa Bahaa aanaa Bosat Shawaa Kaabaa aanaa Dagam magaalaa Hambisoo Shawaa Lixaa aanaa Adaa Bargaa aanaa Jalduu Boorana magaalaa Muyalee Wallagga Lixaa aanaa Ayiraa aanaa Gullisoo keessatti adeemsifamuu ibsee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo lola kanarratti loltoota mootummaa irratti miidhaa qaqqabsiisuu qofa otoo hin taane qondaala raayyaa ittisa biyyaa Leetinaant Xaahir Huseen jedhaman lola Gujii Lixaa aanaa Dugda Daawwaa bakka Laga Qawwee jedhamutti adeemsifameen booji'uu ibsee jira. Wal waraansa muddee 2 hanga muddee 26 bara 2023 godinaalee Oromiyaa kanneen akka Harargee Lixaa aanaa Ciroo Wallagga Bahaa aanaa Saasiggaa Baale aanaa Dinshoo Shawaa Lixaa aanaa Adaa Bargaa Qellam Wallaggaa aanaa Anfiilloo Arsii aanaa Asakoo aanaa Martii Gujii Bahaa aanaa Gooroodolaa Qellam Wallaggaa aanaa Gaawoo Qebbee Shawaa Bahaa magaalota akka Duukaam Mojoo Maqii Boottee aanaa Abbuu Seeraa aanaa Liiban Cuqqaalaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Kombolchaa keessatti adeemsifamee jiras jedheera. Lola muddee 26 bara 2023 Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Kombolchaa keessatti adeemsifameen loltoota mootummaa hedduu ajjeesuu woboon hime. Ibsa ajajaa olaanaa ABO woboo kana laalchisee gama mootummaatiin hanga ammaatti wanti jedhame hin jiru. Haa ta'u malee qondaalonni raayyaa ittisa biyyaa ji'a tokko dura waraana bilisummaa Oromoo dadhabsiisaa jiraachuu ibsanii turan. Kana malees raayyaan ittisa biyyaa cimuu qondaalonni mootummaa Itoophiyaa waggaa 88 hundeeffama humna qilleensa Itoophiyaa irratti dubbatanii turan. Bakka aangaa'ota to'annoo jala oolanii fi biyyaa bahanii hafanitti hooggantoonni haaraan muudaman. Torbaan muraasa gidduutti aangaa'ota olaanoo 2 kan dhabe ministeera nagaa fi hooggantoota haaraa 2 muudamuu ibsame. Aangaa'onni 2 muudamni kennameef Dr. Keeyiraddiin Tazarraa fi obbo Cheeruu Geetaa Gannanaa ta'uu BBC'n gabaaseera. Obbo Taayyee Danda'an nagaa buusuu hin dandeenye jechuun mootummaa keessa jiran ifatti erga qeeqaa turanii booda akka lakkoofsa Itoophiyaatti muddee 1 bara 2016 aangoorraa kaafamanii to'annoo jala ooluun ni yaadatama. Bakka isaanis obbo Cheeruu Geetaa Gannanaa muudamaniiru. Torbee tokko booda Dr. Siyyuum Masfiin ministeera deetaa ministeera nagaa biraa walga'iif gara Keeniyaa imalanii alatti hafuun himameera. Bakka isaanii ammoo Dr. Keeyiraddiin Tazarraa muudamus himameera. Dr. Siyyuum guyyaa kibxataa gara fuula Facebook isaaniin ergaa hojii gadhiisuu isaanii akeekuu qoodaniiru. Barreeffamni isaanii paartii badhaadhinaa fi mootummaatiin amala mootummaa kan hin qabne uummatarraa kan adda bahee fi jibbame jechuunis qeeqaniiru. Ajajaan humna saffisaa Suudaan Finfinnee galan. Mariin Jibuutiitti geggeessuuf karoorfame gara yeroo biraatti dabarfame. Ajajaan humna saffisaa Suudaan Jeneraal Mohammad Hamdan Daggaloo Hemeetiin har'a ganama magaalaa Finfinnee galaniiru. Jeneraalichi wayita buufata xiyyaaraa idil addunyaa boolee gahanitti aanaa ministeeraa fi ministeera dhimma alaa obbo Dammaqaa Mokonniin simatamaniiru. Oduu walqabatuun mariin haala mijeessummaa Igaadiin ajajaa olaanaa raayyaa ittisa biyyaa Suudaan Abdul Fattah Al-Burhaanii fi ajajaa humna saffisaa Suudaan Jeneraal Mohammad Hamdan Daggaloo gidduutti har'a muddee 28
Jibuutiitti gaggeeffamuuf karoorfame gara yeroo biraatti dabarfamuu IGAD beeksiseera. Mariin Alburhaanii fi Hemeetiin gidduutti gaggeeffamu muddee 28 Jibuutii keessatti akka ta'u miidiyaaleen gabaasaa kan turan ta'us hirmaannaa Jeneraal Hamdan Daggaloo mirkaneessuun akka hin danda'amnes himameera. Hidhamtoonni siyaasaa Oromoo Walloo baay'inaan 300 ol ta'an murtii tokko malee gara waggoota 3f mana hidhaa keessatti dararamaa jiraachuun himame. Kaleessa muddee 27 bara 2023 turtii baatii 6 booda namoonni 9 mana murtiitti dhiyaataniiru. Hidhamtoonni siyaasaa Oromoo Walloo waggoota 3 murtii tokko malee mana hidhaa keessatti dararamaa jiru. Hedduun isaanii dhukkuba adda addaaf saaxilamanii yaala dhabne jechuun himatu. Reebichaa fi akkaataa qabiinsa mana hidhaa keessaatiin miidhaan irra gahuun haqa dhabuu dubbatu. Osoo mana murtiittiin dhiyaatiin gara baatii 6 kan turan ta'uu guyyaa kaleessaa jechuun muddee 27 bara 2023 namoonni 9 mana murtiitti dhiyaachuu maddeen himaniiru. Kaleessa mana murtiitti dhiyaachuun ragaan sobaa irratti fudhatamaa akka turee fi kanneen ragaa sobaa hin baanu jedhan hidhamaa jirus jedhan. Guyyaa kaleessaa Oromticha Dagaree dabalatee namoonni 9 ragaan irratti fudhatameeras jedhan. Guyyaa har'aa jechuun muddee 28 bara 2023 hidhamtoonni baay'een mana murtiitti akka dhiyaatan maddeen achi himaniiru. Weellisaan Sa'adaawwal dhukkubsatee yaalii baqaqsanii yaalamuu argachuuf beellamaan jiras jedhameera. Hidhamtoonni kunniin yeroo adda addaatti mana murtiitti dhiyaachuun murtii haqaa barbaanna jechuunis gaafataa jiru.